Harka fuune akkam jirtu daawwattoota keenya kun torbaniin kan isiniif dhiyaatu qophii keenya kan Sona Miidiyaa Harraati. Sona Miidiyaa Harraa keessatti dhimmoota jajjaboo tibbana ijoo miidiyaalee turan irratti waliin fuulleeffanna. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Kun Sona Miidiyaati. Tibba darbee mootummaan Itoophiyaa ambaasaaddara Sudaan kibbaa kan biyya ishee keessa jiran ariitee baaftee oduun jedhu karaa madda odeeffannoo hidhata mootummaa sanaa qabanii gadi dhiifamee akka ture ni yaadatama. Akka odeeffannoo sanaatti sababaa Itoophiyaan murtoo kana fudhatteef inni ijoon mootummaan Sudaan kibbaa dhiibbaa mootummaa Ijiptiitiin riphee loltoota Itoophiyaa gargaaruuf walii galte isa jedhudha. Awuraambaa Taayims kan jedhu marsaan odeeffannoo kana dursee gadi dhiise mootummaa Itoophiyaa waliin hidhata jabaa qabaachuun kan beekamudha. Yeroo baay'ee marsaan kuniif hidhata aangaa'ota mootummaa yookiin paartii biyya bulchuu kan qaban marsaalee biroon odeeffannoolee akkanaa otoo miidiyaan biyyatti hin gabaasin dursanii waan dhaga'aniif marsaa isaanii irratti fudhatanii ba'uudhaan beekamu. Fakkeenyaaf dhumaatii irreechaan booda baatii onkololeessaa keessa Itoophiyaan labsii yeroo muddamaa labsuu malti jechuudhaan kanneen dursanii labsii yeroo muddamaa sana dura guyyaa 2-3 dursanii barreessan kanneen akka Awuraambaa Taayimsiif isaan fakkaatanidha. Oduu Itoophiyaan ambaasaaddara Sudaan kibbaa biyya ishee keessaa ariitee jedhu kun otoo gadi ba'ee irratti haasa'amuu hin jalqabiniin dura barreeffama tokkotu marsaalee intarneetiirra naanna'aa ture. Kunis Sudaan kibbaa hidhata isheen mootummaa Ijipti waliin qabaachaa jirtu irratti komee mootummaan Itoophiyaa kaasaa jiruu fi doorsisa mootummichaa ilaalchisee Sudaan kibbaa sodaa tokkollee akka mootummaa Itoophiyaarraa hin qabaanneef akkasumas akka mootummaa Itoophiyaa hin sodaanne hariiroo Ijipti waliin uummachaa jirtu irratti mootummaa Itoophiyaatiif ibsa tokkollee akka laachuudhaaf hin dirqamne kan eerudha. Dhimmicha dursee kan facaase maddi odeeffannoo Naanfileepiidiyaa jedhu akka jedhutti mootummaan Saalvaa Kiir biyya kam waliinuu hariiroo barbaachisaa uummachuudhaaf tarsiimoo ofiitti akka dhimma ba'u eeree jira. Maddi odeeffannoo kun aanga'aa mootummaa Sudaan kibbaa ministirii odeeffannoo biyyattii keessa hojjetan Ateen Deng Maakuunii nama jedhaman waabeeffachuudhaan akka gabaasetti biyyooti kamiyyuu dantaa isaanii dursuu fi dantaa isaanii faana bu'uun kan nurratti jalqabame otoo hin taane amala biyyootuma hundaatii jedhan. Kanaaf dhimma dantaa keenyaa irratti biyya kamirraayyuu sodaa tokko hin qabnu. Itoophiyaa yookiin biyya kamiyyuu maaliif hin taane hin sodaannu. Isa kaan ammoo ambaasaadarri keenya Finfinnee jiran akka isaanii galuu danda'utti aangaa'ota mootummaa Itoophiyaatiif isa kana ibsaniiru. Miidiyaa isaanii irrattis ba'anii dhimma kana irratti hariiroo dippiloomaasummaa biyyoota biroo waliin qabnu irratti isaan beeksisuu akka hin qabne jala sararanii itti himaniiru jedhan. Daawwannaa Saalvaa Kiir Kaayirootti godhaniin sana guyyaa tokko booda ministiriin dhimma biyya alaa kan Itoophiyaa ambaasaaddara Sudaan kibbaa kana gara biiroo isaaniitti afeeranii dhimma daawwannaa isaanii irratti wajjin mari'atanii turani. Hameen jiru ijaarsa hidha guddicha laga Abbayyaa irratti ijaaramaa jiru ilaalchisee pirezidantiin Sudaan kibbaa Saalvaa Kiir mootummaa Ijipti waliin Kaayiroo irratti waliigalteerra ga'uu isaanii hordofuun kan ministiriin dhimma alaa kan Itoophiyaa ambaasaadarri Sudaan kibbaa haasofsiisan kan jedhamaatti jiru. Sanaan boodas ambaasaadarri kun miidiyaa biyyattii irratti afeeramanii ibsa bal'aa irratti laataniiru. Hamee kana booda ture egaa Itoophiyaan ambaasaaddara Sudaan kibbaa biyya ishee keessa jiran kana ariitee baasuu ishee kan Awuraambaa Taayims gabaase. Sudaan kibbaa riphee loltoota Itoophiyaa akka magaalaa guddittii biyyattii Jubbaa keessatti waajjira banatan hayyamtee fi kan jedhu odeeffannoon kun ibsa bal'aa laachuu baatus kan aangaa'ota mootummaa Itoophiyaa mufachiis hariiroo dippiloomaasummaa biyyattii balaarra buusuuf gara murtootti isaan geesses kanumaa jedhe. Miidiyaa Sudaan kibbaa kan ta'e raadiyoon Taamaazuuc jedhamuu fi gaazexaan African Press jedhu Itoophiyaan odeeffannoo ragaan hin deeggaramne irratti hundaa'uudhaan ambaasaaddara Sudaan kibbaa Finfinnee jiran sa'aatii 24 gidduutti akka Itoophiyaa gadi dhiisanii ba'an ajajjee oduu jedhu dhiyeessee ture. Gabaasaa kanaan sa'a muraasa booda dubbi himaa ministirii dantaa alaa Itoophiyaa raadiyoo Faanaa irratti ba'uudhaan
biyya isaaniif Sudaan kibbaa gidduutti rakkoon dippiloomaasummaa tokkoyyuu akka hin uumamneef ambaasaaddarri jedhaman kunis akka hin ari'amne dubbatani. Gama biraan ambaasaaddarri Sudaan kibbaas Itoophiyaarraa osoo hin taane Sudaan kibbaa magaalaa Jubbaarraa ta'anii madda odeeffannoo Itoophiyaa tokkoof hin ari'amne jechuudhaan ibsa laatan. Gara gabaasa odeeffannoo keessaa hidhata mootummaa qabanitti yeroon isin deebisu odeeffannoon kun dhugumaan soba ta'e utuu hin taane ambaasaaddarri Sudaan kibbaas kan Jubbaa keessa ta'anii hin ari'amne jedhaniif dhiibbaa mootummaa Itoophiyaani. Dubbi himaan ministeerii biyya alaa kan Itoophiyaas dubbichi soba kan jedhaniif erga ambaasaadaricha ari'aniin booda dhimmicha karaa dippiloomaasiin waan fixataniif jedhaniitu jedhu. Jalqabaa ari'amuu ambaasaaddarichaa kan gabaase Awuraambaa Taayiimsis yaada kana irratti akka gaariitti walii gala akka marsaa isaanii irratti barreessanitti. Nuti oduu afarsuuf jennee osoo hin taane odeeffannoo arganne qilleensarra oolchinee jedhu. Biyyi keenya biyyoota ollaa waliin nagaa akka qabaattu hawwii keenya kan jedhu Awuraambaa Taayiims mootummaan silaa dhimmicha miidiyaadhaan ibsuu daandii mataa ofii qabaachuu qaba ture jedha. Sudaan kibbaa gamasheetiin imalli gara Kaayirootti taasifame sun biyyi isaanii hariiroo biyyoota biroo waliin qabdu jabeessuuf akka ta'e miidiyaalee adda addaa irratti ibsaa jiru. Dubbi himaan pireezidantii Sudaan kibbaa Ateenee Weekii akka Sudaan Tribuniif ibsanitti marii pireezidantiin biyyattii Saalvaa Kiir mootummaa Kaayiroo waliin taasisanis dhimma biyyoota lamaanii irratti kan fuulleeffate malee kan mootummaa Itoophiyaa ilaallate hin turre jedhaniiru. Weekiin maal haasofne maal dhiifne jennee mootummaa Itoophiyaatiif ibsuuf ammoo hin dirqamnuu jedhu. Pireezidantiin Ijipt Abdel Fattah al-Siisii fi michuun isaanii Saalvaa Kiir dhimma itti fayyadama laga Abbayyaa ilaalchise Ijipt mirga yeroo dheeraadhaaf qabaachaa turte qabaachuu akka dandeessu irratti mariin sun kan fuulleeffate ta'uu miidiyaaleen garaagaraa gabaasaa turaniiru. Dhimmi hidhaa laga Abbayyaa kanaan ammoo maqaan Itoophiyaa waliin ka'us hin oolle. Kun ammoo yaaddoo aangawoota mootummaa Itoophiyaati. Dubbi himaan pireezidantii Sudaan kibbaa Ateenee Weekii garuu imalli sun hariiroo dippiloomaasummaa qabnu jabeessuu irratti kan fuulleeffatedha isa jedhurra kan darbe ibsa biraa hin laanne. Biyyattii lameenuun bittaa yookiin kolonii mootummaa alagaa jala akka turaniif waan irratti mari'atan kan wal isaan fakkeessu waa hedduu akka qaban kan dubbatan Ateenee Weekii mootummaan keenya riphee loltoota mootummaan Itoophiyaa jedhu gargaaruudhaaf karoora tokkoyyuu hin qabu jechuun ibsaniirus Sudaan Tribuniif. Biyyooti kun lamaan waggaa tokko dura riphee loltoota walii akka hin deeggarre erga waliif mallatteessaniin booda Itoophiyaan waggaa tokkoof Finfinnee keessa kan jiraachaa turanii hoogganaa riphee loltoota Sudaan kibbaa kata'an Riek Machaariin akka isaan deebi'anii Itoophiyaa hin seenne dhorkitee turte. Hariiroon amma Sudaan kibbaa Ijipt waliin taasisaa jirtu kun kana hundarra gaaddidduu sodaaf gaaddidduu yaaddoo buusee jira jechuudha. Odeeffannoodhuma kana hordofuudhaan maddi oduu riippoortar jedhu kan Itoophiyaa keessatti maxxanfamu tokkos hariiroo biyyoota kana lamaanii ilaalchisuun maxxansa kaleessa baase irratti boodatti deebi'ee haalota turan yaadachiisaa hamee isa ammaa kana maalirraa madde isa jedhuus seenessuu yaala. Bara darbe gaazexaan biyya Ijipt Daily News jedhu Sudaan kibbaa humna waraanaa biyyoolessaa jabaa ijaarrachuuf gargaarsa humna waraana mootummaa Ijipt akka barbaaddu gabaasee ture kan jedhu riippoortar odeeffannoo yeroo sana Daily News qabatee gadi ba'e kun mootummaa Itoophiyaatiif rifaatuu guddaa ture jedha. Gaazexaan sun odeeffannoo sana kan maxxanse yeroo sanatti ministeera humna ittisa Sudaan kibbaa kan ta'an Koolee Maniyaangii Juukii pireezidantii Ijipt Abdul Fattah al-Siisii waliin erga wal arganii dhimmicha irratti haasa'aniin booda ibsa waliin baasan irratti hundaa'uudhaan ture. Ijipti ardii sana keessatti biyya humna waraanaa jabaa jedhamu qabdu ta'uu ishee ture ministeeriin humna waraanaa Sudaan kibbaa kan yeroo sana dubbatan. Waldhabdee biyya isaanii mudataa jiruu fi rakkoo nageenyaa qaban furachuudhaafis qoodi Ijipt qabaachuu dandeessu guddaa akka ta'e kan ibsan ministeerichi haasaan isaanii yeroo sana mootummaa Itoophiyaatiif yaaddoo guddaa ture. Isa dura immoo dhimma piroojeektii bishaanii walii jedhu irratti Ijipt Sudaan kibbaa waliin hojjechuu waan barbaadduuf Saalvaa Kiir isa kana irratti Kaayiroo dhaqanii Abdul Fattah al-Siisii waliin mari'achuun isaanii yaada humna waraanaa itti aanee dhufe kana waliin eda'amee walitti bu'insa Sudaan kibbaa keessa jiru gara xumuraatti fiduudhaaf
karaa igaadiin shoora guddaa qabaachaa kan turan aangaa'ota mootummaa Itoophiyaatiif mata dhukkubbii guddaa ta'ee jira. Dhimma walitti bu'insa Sudaan kibbaa keessaa ilaalchisee araara yeroo adda addaatti Finfinnee irratti geggeeffamaa ba'e Salvaakiir muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaaleeny dirqamaan akkan waliigaltee tokko mallatteessu na dirqisiisaa turanii kan jedhu komeen tokko dhaga'amaa tureera. Dhiibbaa igaadiinis Salvaakiir Riek Machaar waliin araaramanii otoo hin turin deebi'anii waldhabdee jabaa keessa seenuudhaan adda durummaa igaadiin araarri raawwate suni foolii bishaanii ta'ee hafee ture. Xiinxaltoonni siyaasaa baay'een Itoophiyaan dantaa ofii herregachaa waan dhimma sana raawwachaa turteef araarri sun akka galma hin geenye dubbachaa turani. Kanaanis qaamota hawaasa addunyaatiin Itoophiyaan dhimma Sudaan kibbaa ilaalchisee dirqama fudhatte ba'uu hin dandeenye jedhamte komatamaa baate. Itoophiyaan mormii uummataa bara 2015 ishee mudateef harka mootummaa Ijiptitu keessa jiraachuu ragaadha kan ittiin jette odeeffannoo tokko miidiyaa ishee irratti otoo dhiyeessaa jirtu biyya daangaa gubbaa jirtu Sudaan kibbaa hariiroo addaa Ijipti waliin qabaachuu jalqabuun ammoo dhugumaan Itoophiyaadhaaf yaaddoo guddaa ta'uu malaa jedha riippoortar. Itoophiyaan himannaa Ijipti irratti dhiyeessaa jirtu kanaaf Ijipti akka ibsa irratti laattuuf dhaamsa gara Kaayirootti ergitus dhaamsi sun achi as hin deebine jedhee jira. Dubbiin otoo kanaan jiruut egaa kan pirezidantiin Ijipti Alsiisiin pirezidantii Sudaan kibbaa Salvaakiiriin akkasumas pirezidantii Eertiraa Isaayyaas Afeworqii fi pirezidantii Jibuutii Omar Giilee gara Kaayirootti afeeranii kan waliin marii ta'an. Hariiroon mootummaa Eertiraa fi Ijipti kan duriyyuu Itoophiyaa afarsaa baate waan ta'eef dubbii haaraa nutti hin ta'u. Bifa kanaan Sudaan kibbaa waliin garuu sadarkaa kana ga'u jedhamee kan yaadame hin turre. Akka riippoortar jedhutti mootummaan Ijipti ijaarsa hidha laga Abbayyaa Itoophiyaan itti jirtu dhabamsiisuudhaaf wareega barbaachisu hunda baasuuf boodatti hin jettuu jedha. Dhimma kana irrattis riippoortar dubbi himaa ministirii dhimma alaa kan Itoophiyaa obbo Tawalda Mulugeetaa dubbisuun hamee hundee hin qabnedha jechuu isaanii gabaasee jira. Riippoortar gabaasa isaa kana keessatti harka dhoksaa Ugaandaa mata duree jedhu jalattis akkas jedha. Kaayyoo mootummaa Salvaakiir utubuuf jiru kan jedhaman loltooti biyya Ugaandaa yeroo dheeraa Sudaan kibbaa keessa buufatanii jiru jedha. Hoogganooti Sudaan kibbaas waliigaltee waliif mallatteessan keessaa tokko loltooti Ugaandaa kun akka Sudaan kibbaa keessaa gadi dhiisanii ba'an kan eerudha. Haa ta'u malee loltooti sun ammallee achuma keessa qubatanii jiru akka riippoortar jedhutti. Gama biraadhaan gaazexaan Middle East Observer jedhu akka gabaasetti ammoo Ugaandaan yeroo dhiyoo as mootummaa Ijipti waliin hariiroo jabaa uummachaatti jirti. Salvaakiiriin aangoorra tursuudhaaf Ijipti waliin mari'ataniiru jedha gaazexaan kun. Gaazexaan biyya Ijipti Aldostur jedhu tokkos Sudaan kibbaa fi Ijipti waliigalteerra akka ga'aniif kan shoora guddaa qabaatte Ugaandaadha. Keessumaa ammoo mormiirra kan jiran miseensoti adda bilisa baasa Sudaan kibbaa madda oduu Sudaan kibbaa tokkoof akka himanitti Salvaakiiriin aangoorra tursuudhaaf Ugaandaa fi Ijipti waliigalteerra ga'aniiru kan jedhudha. Sudaan Tribuniin waabeffachuudhaan riippoortar akka gabaasetti ammoo Salvaakiir mormitoota isaanii haleeluudhaaf daangaa biyya Ugaandaatiif Demokiraatik Koongoo gubbaatti mooraa waraanaa ijaaraa jiru jedha. Deeggarsa humna waraanaa kan argatanis mootummaa Ijiptirraati akka gabaasaa kanaatti. Gama Ijiptiin ammoo riphee loltooti Itoophiyaa dachii Sudaan kibbaatti akka dhimma ba'aniif waliigalteerra ga'ameeraa jedha. Waliigalteen kun riphee loltoota Itoophiyaa qofa osoo hin taane isaan Daarfur keessa jiran illee deeggaruu ni ilaallata. Itoophiyaatti ambaasaaddara Sudaan kibbaa kan ta'an James Peter Morgaa hariiroo mootummaa isaanii mootummaa Itoophiyaa waliin qabu ilaalchisuudhaan ammayyuu hamtuun tokkoyyuu nun arganne jedhu haalaniiru. Haa ta'uti Ijiptiif mootummaan keessan maalirratti kan mari'atan isa jedhuuf garuu eenyuuf iyyuu ibsuuf dirqamni nurra hin jiru jedhan. Kun kan daawwataa jirtan Sona Miidiyaa Har'aati. Qabxii itti aanutti yeroo darbinu ammoo erga White House seenanii reef torban tokko kan guutan pirezidantiin United States 45ffaa Donald Trump guyyaa jalqabarraa ka'anii dhimmoota hedduu irratti akka muddamanitti jiru. Trump wayita duula filannoorra turanitti yaadota wal falmisiisoo gurguddaa kaasuudhaan kan beekaman keessumaa na filattanii jennaan
akkan aangoo qabadheenan jirurra oolcha waadaalee jedhan yeroo amma hatattamaan hojiirra oolchuuf kan hirriba dhabanii jiran fakkaatu. Isaan keessaas hedduu isaa mallatteessaniiru. Kanneen keessaa ijaarsa daangaa biyya isaaniif Meeksikoo gidduu jiru, dhimma baqattootaa, dhimma lammiilee hordoftoota amantaa musliimaa hordofanii kanneen biyya shororkeessummaan keessatti hammaatu keessaa dhufanii dhimma Yuunaayitid Isteetiin gurmuu daldaloota biyya Paasifiik keessaa baasuu irratti cichanii falmaa turan. Akkuma aangoo qabataniin isaan kun hatattamaan akka hojiirra oolaniif ajaja dabarsuu isaanii mallattoo aboo isaaniitiin mirkaneessanii jiru. Moggaattis falmii miidiyaa waliin durarraa jalqabanii taasisaa turaniif yaadota wal filmisiisoo ta'an dhiyeessuu isaanii akkuma itti fufanitti jiru Tiraamp. Tiraamp waajjira CIA dhaqanii dhimma nageenya biyyattii irratti haasaa dhageessisaniin kan dursanii komatan miidiyaa biyyattiiti. Miidiyaan naqabee jira kan jedhan Tiraamp borumtaa guyyaa kakuu kootii sana yoon ganama irribaa ka'ee dogoggoraan dhaabbata televiziyoonaa neetwoorkii ta'e tokko yoon saaqu namoota guyyaa muudama kootii naannoo mana marii biyyattiitti argaman gamtokkee qofa waraabuudhaan kan Obaamaa bara 2009 fi 2013 waliin wal bira qabanii kan koo baay'ee na duraa xiqqeessanii dirree duwwaa mul'isaa turanii jedhani. Baay'ee xiqqoo uummata gamtokko jiru qofa agarsiisaa turan kan jedhan Doonaald Tiraamp dhugaa dubbanna yoo ta'e seenaadhuma Yuunaayitid Isteet keessatti akka guyyaa kakuu kootii uummati bahee hin daawwannee jedhu. Fuula koo dura achuma naannoo sana namoota 250 xiqqoo achi siqee immoo namoota 250 ammas achi siqee moggaa gamtokkoo namoota 250 walumaa galatti hanga siidaa biyyattii monaamantii bira ga'utti gara namoota miliyoona 1.5 turee jedhan. Guyyaa sana roobni turellee hangan haasaa koo xumurutti na eegee boodayyuu roobuu jalqabe kan jedhan Tiraamp waaqayyo amman haasee fixittuu naa obsee jira jedhan. And the reason you're my first stop is that, as you know, I have a running war with the media. They are among the most dishonest human beings on earth. Right? And they sort of made it sound like I had a feud with the intelligence community. And I just want to let you know, the reason you're number one stop, it is exactly the opposite, exactly, and they understand that too. And I was explaining about the numbers. We did a thing yesterday, the speech. Did everybody like the speech? You had to like it. Right? So I've been given good reviews, but we had a massive field of people. You saw that, packed. I get up this morning, I turn on one of the networks, and they show an empty field. I said, wait a minute, I made a speech. I looked out. The field was, it looked like 1 million, 1.5 million people. They showed a field where there were practically nobody standing there. And they said, Donald Trump did not draw well. I said, it was almost raining. The rain should have scared him away, but God looked down and he said, we're not going to let it rain on your speech. In fact, when I first started, I said, oh no. First line, got hit by a couple of drops. And I said, oh, this is too bad, but we'll go right through it. But the truth is that it stopped immediately. It was amazing. And then it became really sunny. Then I walked off and it poured right after I left. It poured. But you know, we have something that's amazing because we had, honestly, it looked like 1.5 million people, whatever it was. But it went all the way back to the Washington Monument. And I turn on the thing, and by mistake, I get this network. And it showed an empty field. And it said we drew 250,000 people. Now, that's not bad, but it's a lie. We had 250,000 people literally around, you know, in the little bowl that we constructed. That was 250,000 people. The rest of the, 20-block area all the way back to the Washington Monument was packed. So we caught them, and we caught them in a beauty. And I think they're going to pay a big price. We had another one yesterday, which was interesting. Haasaa isaanii kana hordofuudhaan booda dubbi himaa pirezidantichaa kan ta'an Shaan Spencer gaazexeessitootarraa gaaffii jajjaboon kan mudataa ture. Waa'ee lakkoofsa namoota guyyaa kakuu isaanii miidiyaadhaan na duraa gadi xiqqeessame jedhanii qofa osoo hin taane sagaleen filannoo pirezidantummaaf kennameeyyuu waliin na duraa dhaameeraa jechuun akka dhimmicha qorachuuf akka jiran dubbachuun isaanii ammoo matuma falmii biraa kaasee jira. Tiraamp
filannoo biyyoolessaa sanarratti sagalee bakka bu'oota kutaalee biyyaa yookiin electoral vote jedhamu sana 306 ture kan argatan. Namni isaan waliin morkataa turan aadde Hillary Clinton ammoo 232 argachuudhaan mo'aman. Haa ta'u malee filannoo sanaan booda bayin lakkoofsa sagalee ifa bahe akka mul'isutti Hillary Clinton sagalee uummataa gara miliyoona 3 ta'uun Donald Trumpiin caalanii argamuu isaanii kan agarsiisudha. Trump erga jimaata darbe kakatanii aangoo qabataniin booda bayin filannoo sun gochi seera alaa akka keessa jiru agarsiisa waan ta'eef nan qorachiisaa jedhani. Akka Trump jedhanitti namooti akka filataniif seerri hin ayyamneef yookaan baqattooti seera alaa miliyoona 3 hanga 5 ta'an filannoo sanarraa hirmaataniiru jedhu. The president is committed to unifying our country, and that was the focus of his inaugural address. This kind of dishonesty in the media, the challenging that bringing about our nation together is making it more difficult. There's been a lot of talk in the media about the responsibility to hold Donald Trump accountable. And I'm here to tell you that it goes two ways. We're going to hold the press accountable as well. The American people deserve better, and as long as he serves as the messenger for this incredible movement, he will take his message directly to the American people, where his focus will always be. You said that the president has believed for a while that there is widespread voter fraud, but only 4 days ago did he get the power of the presidency to be able to do something about it. So why not definitively say that he will investigate if he believes, and the administration position is that there was massive voter fraud? Well, first of all, the comment that he made was, he said 3 to 5 million people, could have voted illegally based on the studies that he's seen. But he's very clear that he won the election based on the 306 electoral votes that he got. We're here on day 2. I think let's not prejudge what we may or may not do in the future. Isaan Dimokiraatota gama isaaniitiin Donald Trump amma pireezidantii biyya keenyaati. Akka durii sana waan yaadan hunda dubbachuu hin danda'an. Haasaa isaan haasaan kun demokraasii biyya keenyaallee kan gaaffii keessa galchaa jirudha jedhan. Cannot run a government. You cannot help people. You cannot keep America safe if you don't actually admit to the facts. Plain and simple. And unless that starts happening, this country is going to have real trouble. Regarding Mr. Trump's delusional statement that 3 to 5 million people voted illegally in the last election. That is a total nonsensical statement. The great political and democratic crisis we face now in this country is not voter fraud, it is voter suppression. Kan kana morman isaan Dimokiraatotaa qofa miti. Paartii isaan bakka bu'a jedhan paartii Riippaabilikaanotaa keessaallee hedduutu haasaa isaanii kanatti mufatee jira. Miseensa paartii Riippaabilikaanii kan ta'an Senator John McCain akka miidiyaaleef ibsanitti waan Trump haasaan hedduu ergan dhaggeeffadhee yaada irratti laachuu dhiise tureeraa erga jedhaniin booda haasaan kun ammoo demokraasii biyya keenya kan mallattoo gaaffii jala kaa'u waan ta'eef Donald waan jedhan hundaaf akka itti gaafatamummaa qaban beekuu danda'u qabu jedhan. Well, I obviously have seen no evidence of illegal voting, but my focus has been on national security, getting General Mattis in as Secretary of Defense, working with Pompeo, doing those issues that are national security. A long time ago, honestly, I've stopped reacting to everything that the president has stated and try to work on the issues and the people that he's going to surround himself with, whom I'm very pleased with as far as national security is concerned. Trump gama isaaniitiin baay'inni uummata guyyaa kakuu kootii irratti argaman kan ammaan dura takka argamee hin beekne yaada jedhutti akkuma cichanitti jiru gabaasaaleen sabaa himaa fi suuraaleen kaasaman garuu waan isaan ibsan faallaa kana agarsiisa. Namoota itti yaadanii kana godhan hundi seeratti dhiyaatu kan jedhan Trump keessumaa dhimmichi kan jabaatee mata duree ta'e ammoo lakkoobsi uummataa mormii dubartootaa guyyaa muuda pireezidantummaa Trumpiin booda geggeessame baay'ee guddaa ta'uu fi lakkoobsa uummata muuda pireezidantummaa Trumpiif bahe dachaa meeqaan kan caalu ta'uun lakkoobsa Trump kiyyatu caala jedhan sana gadi xiqqeessee argameera. Baay'ooti sichi Trump pireezidantii biyya kabajamtuu taate kanaati. Wantoota akkanaa irratti yeroo gubuu hin qabanii jedhu paartii Riippaabilikaanii irraa dura ta'an mana maree Paul Ryan dhimma kana irratti yaada laachuurraas baay'ee of qusatanii turani. Kunotoo kanaan jiru Trump guyyaa kaleessaa baqattooti biyyoota amantii Islaamaa hordofan irraa dhufan kan akka Liibiyaa, Sudaan, Somaaliyaa, Yemen,
Siiriyaa fi Kuweetirraa gara Yuunaayitid Isteet seenan yeroof akka biyyattiin hin simanne kan deeggaru seera mallatteessuun isaanii ammoo falmii kan biraa uumee jira. Tiraamp guyyoota 100 jalqabaa kana keessatti biyyattii keessatti seerota wal falmisiisoo ta'an kanneen wayita duula filannoo sanarratti deeggartoota isaaniitiif waadaa seenan hunda hojiirra oolchu jedhamee eegama. Imaammanni Doonaald Tiraamp qabatanii as ba'an hedduun isaanii deeggartoota isaaniitiif abdii, mormitoota isaaniitiif ammoo yaaddoo jabaa akka ta'anitti itti fufanii jiru. Egaan kun kan daawwataa jirtan Sona Miidiyaa har'aati. Torban ammoo qophii biraan hanga walitti deebinutti torban gaarii. Ibbooda deebi'ee isa diinnin bituu tokkichi ilma ormaa takka yoo muratu qawwee fannifatee garatti hirkatee dinnansaa eeggataa garaasaa hidhatee. Qaqqalee dhiigaan deeqqifate foddaa bilisummaa kunootti dhiyaate.